Shamarka funida wata fi hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata rabbii haan nagaa koodha. Egaa daawwattoota keenya har'a piraankii ajaa'ibdii irratti dalagaafanii. Egaa piraankiin ati dalagdu kun maali yoonaan jettanii sobeetan abdiidhanaani mee kee bilbila namni dhufee fudhatee ture nama ergitee turteeti. Ati dhuftee fudhattu kan amma dhuftu maaliif nama ergitee jedhaani. Igami waan jedhu walumaan daawwattoota fi hordoftoota keenya in lolamoo hin lolu kan jedhu sana baruufanii jechuun mi'a akkamitti lafaa kaatee too bilbiltee illee nan gaafanne gara biraatiin too nan gaafanne akkamitti jettee hojjettee mi'a kaastee kennitaa jedhee hin lolamoo hin lolu kan jedhu sana walumaan daawwattoota fi hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofa. Inglesa jira. Bakka makilas ni jiru jechuudha. Ela taata. Salim tare? Fakkan jira deema qophiina. Oh. Maali? Ai aduma minni sun si qaqqabe? Minni maali? Mee maali? Tor maal jechuudha? Ha? Maal jechuudha? Minni kan turaakka. Jechuun mi'a Seen kan turaa ramasi. taa'ee sun. Seen kan leesh. Yeroo taa'ee sun. Lamaan goona miti taa'e. Anas ta'uu barbaade bitaa. Meeshaa maal ni kaan akka qabudha. Meeshaa mucaa argite ka'uudha. Mucaa maali? Ati mucaa wayii argitee. Mucaa maali? Oo qaltii jammarte. Mucaa maali jedhe nutti maa qonna kuma jira. In kostaamiti abdii. Maali? Yeroo ana kana fudhatti hin tolan. Maali? Ati mucaa tokko ergitee bilbila naafidi bakka akkanaa akkanaati jettee mucaa tokko hin ergine? Mucaa maali? Ani mana beekaree abdiin na ergee bilbila abdii tokko fidimee abdii tun ergee naafidi naan jedhee tan itti kenne kan. Kanaafuu. Kanaafus qaqqabee sin jecha jedhamumaan. Anatu nama ergee telefoon kee kenne. Taada eenyutu ergee sumatti nama ergee. Yaa kee nama erga wayitiin jiru ati akka jiru dhaabiti yaa. Cufaa amma lamjalee. Ayya telefoon ati bakka kan. Lamjalee digiri too fikeetti dhuftee maal fudhatin ati. Telefoon ati argine bakka kan hin jiru iske telefoon. Dhugaa kee jecha sama qoy maal namti. Fayyaa qabda. Dhugaa si jedhu dhugaa rabbi fayyaa qabannaan taasaa jedhamti qoyan. Maal jechuuf? Amma reefuma mucaan meequma kana bahee deemee iyyuu oole seenne iyyuu maal ba'a miti. Bilbila abdiin naafidi naan jedhee suma miti kan mana abdii jirtu takam naannaa jedhanii naannuma isatu barbaade dhufeen fudhatu lakki tolu nama wajjin jira dafii kaadhu naaf dikootu naan jedhetanii dhufee naan jedhetan kaa bilbila kenneef. Eenyuun? Ani maal tan beekaa abdiinuma yennaan abdii sun ergee naan jennaan immoo bakka kennee mana mucaa kana jechattan beekanaan. Nama beektu miti? Yaa Rabbii. Nama naannoo beekutu teessi jambar maal kushinaa kanatti sitti barbaaddaree. Abboo. Qoya dhuguma abdii asin ergine mucaa kanaa. Fayyaa qabdaa inni. Qoya abdii fayyaa qabannaa su taasaa jira maal Yaa jechuudha. fayyaa namni fayyaa qabu akkamitti naasa. Ati fayyaa qabdaa sin jaalala. Ammaan maraataa dha kana gadi bu'e. Abboo dhugaan na rifachiisin tiitiin telefoon naa fide. Dhugaa namaa sin jechaa jira mee abdii mucaa dhufeetuma fudhattee sin jechaa jira. Kanaan ni jedhu. Abdii silaa mucaan fudhatee deemee maal barbaaddaa ka'a? Mee telefoonni? Telefoonni yoo sana si harkata jiru natti ta'u jecha addaamti sobdee. Fedhi telefoonaa fi akkana hoseen argaa hin jirtu jedhe. Ani telefoona maal sitti kennanis laa fudhattee jirta sitti kenne mucaan si biraan ga'ee si gaafachaa jira miti. Hon. Ati telefoona kee eenyu ani maal maraataadhaa telefoona kee yeroo naa kennu kasi jiru jedhe. Ani maal tassi beekaree ani maal beekan abdii naan jedhee naan jennaan katti kenne kaan tu maqaa kee dha'uu kaase ittiin kennu ture iyyuu. Gati sirba wanta. Rabbi dhuguma sin jechaa jiraan. Qosaa miti. Fidhi bada telefoona kee fidhi. Cufaa ammaati situ na. Baay'ee telefoona kee fidhi bakka sin beeku. Eessaan fidaani oole indee. Ati ofii keetti dhuftee maal fudhatee nama kamiyyuu maa ergitan. Telefoonni kee dhugamaan nama tokko kennitee telefoonni kee badee jennaan kokkeetti addaan si baasa sitti meedhaan. Qalbii akkanaa waan beeku.
Tolaan maal qoyaabdii maal godhaan? Maalaan godhanaan jedhee si maala dhiisee deemee? Qoyaabdii silaan situ ergee abdiitu na ergee naan jedhu mucaan silaan maal godhaan? Fiddamoo fiddu telefoonii? Eessaan fiddaree silaan fudhatee deeme mucaan ani kaas situ fidee seerati fakkaatame. Ammoo maal ta'e jennaan telefoona nama ergadha mana kana. Ani maal beekaree tariitii yoo situ toluu baatee nama wajjin jiraattee ergitee dheetan kaan hol. Amma qabdii si telefoona fayyadinaa miti. Eessaan fida abdii rabbi dhugaa dubbachuuf qalbiidhaaf taate taanaan natti qalladee. Eenyu mucaa. Eenyu beekaree situ ergee silaa yaadu martan beekaan. Ata nama hiriyooti yaamtee? Argeen beeku takkaara nama argee miti. Nama haaraadhaan. Kana nama argitee beekni telefoona kee kennite. Ani kaasitu ergee natti fakkaate abdii. Dhugaa waan ta'uu gaddise. Yaa akkamitti onis hin jedhin amantaa qoyate. Nama beekni maa telefoona kee kennite. Ani kaasitu ergee natti fakkaate. Nama telefoona kee kennite. Ishi dhiifaa maaliin beekee miti dhugaa. Waan godhanii anu mootii tan dhiitee jajjabsaa dhugaa waan ta'e siiba. Maalin godhaan ishee situ ergee natti fakkaate gaa qoyaate tuu bakka kiyya taate namni tu akkas hin jedhan kennitu ati oole. Wanni kun dhugaa ta'e naan dullaa irratti. Dhugumaa sobaa miti oole. Afaan irraa jedhe. Ishi baqqaa kun. Dhiitamuu qajeeltaan. Telefoona fidi. Amma qabdii dhiisi telefoona si kennu barbaadu. Eessaan fidaree ishee oole. Fi telefoona fidyamu. Eessaan fidaan jiru silaayi. Fiddamu fiddole. Si gaaddise gomaan caccabuu barbaadda. Dhugaa rabbisitu ergee natti fakkaate mi'aan. Dhugaa fidi. Fi telefoona. Ishi yoo tana si bira yaamti sobdii takka naan jechaa jirtaati. Hol. Leesh of tumtuis amma mee of leesh sidaa. Ishi ani amma jaaladhatan irra ishee kan akkaataa na tumtu kan gurraan kaasitu ergee natti fakkaate tan itti kennee malee ani maa kan kenna sila telefoona kee lafaa kaasee hol. Amma tan telefoona kee waan biraa harka telefoona kee qofa sitti mee. Askan telepon kiri. Gata isa. Gata ye. Cam fila shi abdi sila fudhate mucaan deeme oole. Situ ergee natti fakkaate ana. Gata. Ishi maqaa. Gata. Isa fila shi. Kilo taay. Abdi beekaan kenne dhugaa rabbii mi'aan kee beekaan. Dhugaan si. Pranki dha dhugaa rabbii. Pranki. Pranki maali? Kira bilbilli kee achi jira fudhadhu deemu. Pranki irratti hin argin si jedhe waan jenne. Jirte garuu tasa na dhufe. Deemu fudhadhu sirkiin kee achi jira. Eessa jira? Mana achi nurra jira. Eessa jira? Doolaba gubbaarra jira deemu fudhadhu. Maal buna caccabsee? Maati garuu buru nama. Laa dhugaa waan caccabuu barbaada see. Pranki dha bakka. Karaa maal akkanaan ta'an jedhe jinni. Amma osoo akkana cabsee jalaba akka si odeessi. Jalama na cabsitee siraa. Waan taphatanii waan taphatanii san jettee ta'u. Egaa daawwattoota keenya akkuma agartan akka malee haaree baay'ee natti haaree bahee deemee jira. Egaa dhugaa dubbachuuf osoo dafee piraankiidha jechuun ni baadhee diraashii kiyya na balleessee ture waaqumatu na baase. Itoo itti yaadin usuma jedha jedhetan yaadee tureyyuu garuu bakka akka malee taanaan piraankiidha jedhanii daawwattootaa fi hordoftoota keenya akka malee haaree jira. Yaadni kunillee kan naaf dhufe dhugaa dubbachuuf kanaan dura inni bilbilli lafa godhatee yookiin manatti gatee hin bahu. Fudhateetuma ba'aa tureyyuu warreen argu bilbila manatti gatee bahee qoy kanatti irratti hojjedheetan yaadee egaa bilbilli isaa manatti argannaan akkanatti jedhee dhugumatti fakkaatee dubbiin walumatti fakkaatee maaliif hojjetan manatti gatee deeme
Duraanillee manatti gatee hin beeku akkuma carraa harruma gatee ba'ee immoo harrumaayyuu akkana jedhee waan fakkeessee dubbadhu dhugumatti fakkaatee baay'ee rifatee tureyyuu akka malee aaree egaa daawwattoota keenya piraankiin kiyyaa irraa akkana fakkaata. Yaadni kiyyaas naa milkaa'ee jira garuu keessatti xiqqoo na caccabsee akkuma sana baasee malee yaa ta'uutii garuu piraankiin kiyyaa waan naa milkaa'eef an gammadeen jira walumaa hundaa hordoftoota kiyyaa fi hordoftoota kiyya woo jaalattan laayik sheer saskiraayib godhadha. Yaadoo qabaatan komentii naa kaa'adha. Nagaan naa turaa.